السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوم بوم بوم. أشما هركبوني وبلين مسلمة كريستانا واقفة خن أمتي أدادا كبدني سبع أورمو تاتني سبع برا تاتني ما تيجي نجلة تركنتن سلامني ربي أكسمس نجيني ربي بكجرت هندت اسم برها جو اسم بتا إيه عارف خيسوما جبتودان اسمتي ديبل خيسوما تينيتن أذا ولستو أورمون كبت خيسا تكتنتات artist Fateh Ayib Aniyati waliin sagantaa gaafif deebii qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turan afeerraa keenya baga nagayaan dhufte keessummaa keenya kabajamtuuf jaalatamtuu adde Fateh Aniyaa akkasuma waliin keenya Fateh Aniyaa anaa dhufu. Baga nagaan du'iidan galatoomee abdeeshoo. Tole ulfaat durarratti wal barraanii keessummaa keenyaan artist Fatehen eenyu akka taate eessatti akka dhalattee fi jireenyi Fateh akkam akka ture afaan Fateh irraa dhageenyaa mee Fatehen eenyu akka taate afaan irraa dhageenyaa mee artist Fateh Aniyaa eessa dhalattee eessa guddattee maqaa kana hoo eenyutu si baasee maqaan kun Fateh Aniyaa kanuma dhugaati moo maqaa biroo qabdamee? Egaa galatoomii abdee maqaa Oromoon tuni fakkeenya addunyaati beektaa maqaa faranjiin nickname jettu kana maqaa dabalataa haqoosaadha. Ni qabna nuti akka Oromottiisi. Ani maqaan kiyya kan dhaloota kiyyaaf abbaa kiyyaatiisi Muhammad Saddiqooti abbaan koo ani Fateh Muhammad Saddiqoo yookaan Faatimaa Muhammad Saddiqooti. Maqaan ammoo qoosaa kan abbaa kiyyaatis kiyyaas Fateh Aniyaati. Fateh Aniyaa humbannaatiin jedhama. Abbaan kiyya maquma qoosaa kanaan hawaasa keessa beekame. Faatimaa Muhammad warruma keenya kana dhaleetu na ayyaama hawaasni akkasuma na beeka Fateh Aniyaa jechuudha abbaa kiyya maqaa qoosaati yaama. Fateh Aniyaa eessa dhalatte dhaloota? Fateh Aniyaa bakka itti dhalattee godina Harargee Bahaa aanaa Gola Odaa magaalaa Burqaa Tirtiraa bakka jedhamtutti dhaladde. Achumatti dhaladde achumatti guddadde. Aniyoo maaliif hin jaamu? Aniyaa abboon kiyya durii Rabbi rahmataa godhuu fi qaraatiidhaaf gara Baabbilee kana garas ture ijoollummaa isaatiin Sheek Muhammad Aniyaa akkuma jedhaniini Aniyoon itti moggaafame Sheek Muhammad Aniyoo jedhaniini Aniyoon itti moggaafame maqaa gosaatiin yaaman yookaan immoo maqaa waan inni itti dhalateetiin yaaman jechuudha. Maqaa Aniyyaa maqaa gosa. Maqaa Aniyaatiin yaaman jechuudha. Fatehen wallee hedduu akka baastee hawaasni si beekaa akkasumas namni hedduun albama kan kee hedduudha beekanii wallee kan kee fakkeenyatis hedduu beekanii mee yeroo jalqabaatiif walleen ati baaste ni yaadatta eessatti yoo qabaaste wallee san? Yeroo jalqabaatiif gara aartiin silaa uumamaa rabbiin ijoollummaadhaan aartiin ho'isa kaayetiin wahiin barreessaa gungumaan deemaa hogguun horii tiisuu hogguun mooyyee tumuu hogguun quraanis gaara dhaqee qushaashas guuruu wallisaan deema gaafuma ijoolleetu ammoo sirbiniin dura takka je'ee gara aartii kana seenuudhaaf barreessee sirba kiyya albama duraa keessa mee maaltu naa mala kan jiru. Mee nu yaadachiisa gade. Mee maaltu naa mala awwaalaalee babbaa fi galaa. Haala yeroon natti hammaate yaadarra fuutaatiin bulaa miinarraa jijjiiri ati gooyitaa kiyya yaa tolaa sirba ijoo kanaan barreessee jechuudha. Ammaan sirraa dhagaa'aa albama duraa keessa eenyu jira. Mee Fateh teenya wallee ati wallisuun duratti walleen ati yookiin wallisaan ati jaalachuu turtee akka wallisaa kanaatiin ta'a jechuu turte ni jira. Ani wallistoota dura iftu dura jan soddon amba dura heetuma fakkeenya godhataa moodellii kiyyaa artistoota keenya hangaftoota na duraati. Akka dubartutti Halimaa Daawud, Almaas Tafarraa dubartoota hangafaa keessaa Shamshii Kutoollee akkasuma hin jaaladha maaliif sagalee istaayila kiyyaa fi kasii wal fakkaata yoo ilaalte itti aansee immoo hangaftoota keessaa angafticha keenya nugusa Afrikaadha Rabbi jannataan haa qananiisu Halimaa teenyaas Rabbi jannataan haa qananiisu Almaas Tafarraallee biyyarraa salphisu isinis nama warra addunyaarra hin jiranii Ali Birraadha itti aansee ammas Kadir Sa'idii Adamaarunii
artistoota keenyatti warra dura gartee dugugguruu qabsoo ta'anii aartiidhaan uummata keenyaaf ibsan fakkeenya godhadheetiin isaan dhageeffadha. Ammoo akka aartitti artistoota aartii addunyaa tana hundaan dhageeffadha. Kan Suudaaniin dhageeffadha, Maaliin dhageeffadha, kan addunyaa kan Ameerikaallee artistoota Ameerikaallee dhageeffadha jechuudha. Okay. Mee waliigala wallee natti qabdu wallee meeqanii ta'a? Reewu wahiin beeharee amman beekulwa hedduudha. Albama immoo halka albamatti sadiin qaba. Qeenxeleen sirbiniin gartee singilii tokko hojjedhe hedduudha baay'ee. Albama sadii jechuun wallee abba 12 qabatanii. Amma wallee qeenxeetis hedduu albamni sadii wallee dilli sun numa jira YouTube. Jira. Qeenxee yoo xiqqaate ideen foo'ee taasa mattee fakkaata. Inni nu albama lama gaa'etti. Inni nu albama lama. Kan inni nama jalaa qabe gaa'ee irra hundandoo. Kan inni dabaala gaa'ee. Tole mee ulfaatee teenya karaa gaafii itti aantutti dabarra. Gaafiin tun gaafiilee hawaasaati. Gaafiin maal jettii yeroo jalqabaatiif egaa ilma namaa ta'ee jaalalaa hin qabiin hin jiru. Dubbiraa taa'e. Nan kaammachiisin immoo waa'ee jaalala kan ibsuun beekonni. Gaafii hawaasaati. Gaafii hawaasaa artisti baatee yeroo jalqabaatiif yoo jaalala qabattee akkami keessa dabartee jaalala sanoo jaalala ifaateen akkam qabsoo akkam walii qabuu turanii jetti gaafii. Beekabaabsitu manuu beeku. Fakkaan namni waa'ee jaalala na gaafate jiru. Warroottan mucaa fitina qabda. Miidiyaalee duratti hin dhiyaadhee akka biyyattis as Keenyaa keessa Afrikaa keessattis interviilee garaagaraa ta'e namni garuu waa'ee jaalala na gaafate arrasii. Jaalala ijoollummaa kiyyarraa kun egaa seenaadha. Seenaan naasiin salphachiisu seenaa sooshaal laayivii jiruuf jireenya yeroo moosina dardaraa fi dubrummaadhaan namuu dabarsee jiru. Jaalala jechuun ammas jaalala kan mootiin fedheerraa duroomuu miti. Horii rabbiiti. Ani ijoollummaadhaan moosina hiyaasee akka tokko keessatti hin dabarsee warra keenya daa'imummaadhaan. Kennan ijoollee ta'eetiin sirbuu ture. Dardarrii dhagaa afaan jala kaa'aniiti baadiyyaa keessatti urruubsoo aadaa sana sirbuu turre. Mucaan ijoollummaati irraa urruubsootti bara sirbaas na barsiisee ilma aadaadaatii yaadaa Misiraa Ijaama. Bakki inni irra jiru kun baadiyyaa naannoo keenyaa san jira. Jaalala akkasitti jaalala jee kan hin ibsee wanna osoo hin tahin jaalala ijoollummaa tan gartee urruubsoo aadaan jaaladha. Sirba aadaa kanaan urruubsuu jaaladha. Nin sirba akkamileen sirba dur. Isaan jaaladha. Jaalala ta'uus firratti hin beeku isa arguun hin fedha. Mucuma keessaan kan? Aadaadhaatiyaa dubriidha. Dubriin jilba fuudhaati akka aadaa Oromootti. Jilba fuudhaati dubrii ilma aadaadhaati. Akkasitti isaa urruubsuus isaa fi nama aadaa maaruun ijoolleen teenya hedduu urruubsuu mormaa itti sirbine. Wali sirbine jechuudha. Wali saamti. Tokko jira kan maqaa isaatii yaamanii. Isa itti urruubsuu akka gaariitti isatti jilbaan wali beeyna morma kana wali beeyna. Isa waan hin arguu fedhuufis hin beeku arguun hin fedha. Hogguu inni haraashii dallaa keenya duubarra haraashii yaasee baadiyyaa keessatti bakkeedhaan itti dhaladhee diimaa jaama burquma tahee baadiyyaa diimaa. Jannataa jaama. Gaafa inni horii haraashii siisaadha dardarri durni siisa. Oguu karaa deemu. Siiseeti siisaadha haraashii kana karaa oofa. Siisaa isaatii fi faana isaa kuttee isaatiin beeka. Ajjate inni ajjatu. Gaafa inni dhufe immoo inni ganda dubbisuudha maatii eessumee jee dubbisuu dhufe ni fututu jeeti inni dhufadha. Kan hin arguu fedhuun oguu inni dhufe. Fututu baqadhee bakka biraa dhufadha. Laayivii akkasii ijoollummaa jireenya baadiyyaatiin dabarsee kun kanaan beeka jechuudha. Tuun immoo gurguddoodha. Tacheesii gurguddoodha waan amma. Ati amma toluu hin talaata biyya san. Ijoollee biyya sanii. Eebbasi eebba lubbuu wartee. Gaafa jaalalaa jalqaba qabde eebba lubbuu wartee. Eebba mucaa dubbiraa taa'e.
سنجم برجونا قاف براي يورب جيت ديبنا Ayaa bira furdaa? بره Irratti furda. Akkana jettee sababa wallee baasuu dhiibbaan gara maatiitiin sirra ga'ee ni jira. Sababa walleedhaa gaafas maaltu si mudate? أني ورهينيا مو سنة جولو ما وصوني وفيني دايما ما نخلني دبرتنا كخية كنا سنجرتو قلنا قلنا سجل في إيه كنا أنا عم سينتي جولو ما دان كنا سربك يالبا ما درا خيسا خاني ريفو سين جيسن مالتنا ملا والله يا بابا في قلا خجوسني قافة سنين بريسة مخرب لان قلت الدين جولو ما تيتي dera ga senan dera da Menu tu ya awak sena dari lagu pada mana? Senan dabar se dera da Ni senmalan kisah sena hai amat aku dah disahkan ama to kodani nakanani din mukarrabula guddadde maal tu mukarrab sebut jechuun heeruma simbe ko heeruma kana akka waan du'aatu natti fakkaata manguddoo haasoytuun dhage wanti tun daa'ima bishaanii hin dandeessu ni duutii jennaanan du'atamiin sehe beeyta tanuma lubbuna keessaa baasu tanuma lubbuna keessaa baasu sehetiin ta'ee badee harkan dukkanaa dhimee mukarra bulee achirratti illee waa hedduu takkaan na qunname seenaa kana yeroo hedduu intarviilee garagaraa keessatti niin kaasaa Menu khas intider. Ya bo. Menu khas. Hai achile so. Gara gaafna ni nani walleeti jal qabe gaafsa. Hagam turteeti qaballe jalqabte. Jechu heerumeetumaan bahee ugaan kenna heerumee jennaanani baatishan sanuu maatii dhammaasisuu kan kennanisi achuma na bira bulu turan gaafa sanii ijoolleedha gurbaan deemee dardaraa wajjin ala bulaa ergasii immoo gurbaan hokkora haasee jennaan anammoo haga guddattuu duraanis manguddoonni guddifanna jetteeti irraa na fuute hokkora inni kaafnaan fuudhanii miti ni duuti jedhanii maatii tiyya bira na deebisan haadha tiyya bira na deebisan rabbi rahamtaa godhufe ammarra hin jirtu akkasitti gaafa saniin gaa san keessatti hin barreesse mudannoolee tana keessa taraa hojii ol qabatte mukarra gaafaan bule saniin akka malee jireenya akka malee tokko dabarse halkan tokkichisanii jireenya ilmi namaa jireenya keessatti gartee ni dabarsinee seenaadha jee ibsu san gartee waan akkasiitiin dabarse qeeransaa wajjin mukarra bule anaa muka kortee muka gubbaa jirtu qeeransi re'ee qurxatee dhufe gaafa dhufu muka san koree jennaan foolee wayii waan akka xiraa dhiigaa fi foon tortoree kanaan natti dhufa ture. Akka dhugammoo? Akka dhugaatti bee seenaadha kun. Gaarri sun gaara amboo ja'ama. Gurbaa kana baqadheen ani gaara san keessa muka kore. Muka kana gubbaadha re'ee qurxee re'ee sana fide. Roobni roobeeti rooba keessaan dukkanaa gartee ji'a jira. Ji'a kana keessaanii ifni jira. Duumessi osoo jiru kanaan lafatti gallaalee qeeransa ta'uu beeke. Re'ee fidee lafa haateeti muka kana keensaan qarraf godhee ol bahee re'ee ol baafatee miila duubaatiin oguu garaan galajuu if duubatti narrajjate harkasaa gabbanaa kana je'eetiin baaragee akka namatti jalaa harka deeffadhee innis re'ee sachuma dhiisee natti as garagalee wulii fuula natti deebi'ee ta'a. Waan ta'ee wadda nan baafanne inni. Osoo achirraa akkatti janarraa libsatiin osuma akka na laalu osuma ija takka dhaamsee takka na laalu osuma ju'uutuyi ani amma cinaacha harkasitti irra ciisurraa garan galle beeke hagasi duruu qaama kana keessaan na yaatutti. Wuliimma ijisaa sodaadheetiin yaa rabbi gaa najjeesuuf deemee yaa rabbi haatimaati yoo du'ati isa harkanaa gootees sumaa beeka jecheetiin fooxaa qalloo takka fooxaa duraa dur takkas jira. Sammatarra haadhee useetaa inni ni seetuma ta'a re'ee sana hoggu sa'a gartee annarra jettee an harka jalaa butadhee booda garagalee wallaahi laalle akkanuma fuunatti as deebi'ee akkanumatti ta'e na laala osuma ji'uutu amma gaa barihee subiis azaanu subiidhaa
maayikiraafoon dur qabaadiyyaa kan Allahu Akbar jaan. Dhagee ageessi lubbuun naggattee bite waa harka isatti du'uun deemu waan inni na nyaachuun deemu wallee arbii kiyyoon kana boodas jireenyi kiyyanuma hafee jeetiin lubbuun naggattee bite. Ammoo suma tetteenyuutu namni gaafa san buneeti bona booda roobni dhufe amma ganni ta'e. Rooba kana namuu huummu komurataa huummu qora bishaanii waraabbataa huummu qoraan cabsataa huummu horii obaafataa sagalee namaa tagartee karaa yaatu dhage. Hogguu dhaga'umma lafaa ol ka'eeti. Jee bishaan halkan rooba keessa innis rooba keessa waa dabsuudhaaf rooba keessa halkan deemaami. Bishaan qaama isaa irra bu'ee kanarra facaafateetuma mukarraa xullub jee bu'e. Hogguu inni bubu'eetuma akkatti edda gaaraa kanarra akka ichukute. Eegaan hogguu sachirraanis if darbee miilli nan dalagu. Hadooti qaamni guutuun hadooti halkan akkatti hin bulle. Mukaaniif dhaa osoon isa firraa qeeransi kun ajaa'ibaa bineensi yoo si barate dhuguma si nyaatu. Qeeransi mana halkan hanguutu firraa eege kun edeetarra deemeeti tulluu gubbaa gabbee anaa akkatti isa baqa. Na nyaatullee osumaan iyyuu gande iyyuu hin danda'u. Naasurra gurru kana waa ta'u xitti na jee wallahi. Mukarraa osoon akka osoon dhagaa kana keessa fiigu osoon fiiguutu hin gandatti gabbu'e. Wala Jibriil jedhamti bakkee eegatti. Inni si harka yeroo fiitu kana. Na erga dhaqxa lama sadi jeteen na ilaala. Akkasittiin ganda gabbee. Reeyoo. Achumarra dhiisee bu'e inninis. Eegasii hin beeku. Anis eegasii ka'eetiin gaara san keessa amma ganda gabbu'ee gaafa saniin mudannoo naquun nama sanarraa hin sirba kiyya. Mee maaltu nama laa wallaalee bobbaa fi gala. Yoo namatti ba'e fuudhanii isa kanan na deebisan. Gaara taa'uudhaaf midhaan mukaa kana hangaa nyaadha yaadatiin san booda gara si qabaa hin dandeessu. Firraa ka'eetiin ganda fa'aa bakka ganda keessa bakka nan beene oguu namni argee kana beeku na arge niin baqadha akka bineensatti. Gaafa saniin sirba kiyyaa albama turaa mudannoo sanarraa kan ka'e hin barreesse jechuudha. So bineensi sun akkasii wajji bulti. Akkasii waliin bulle hanga subiidha. Eega namni dhufee booda sagalee namaa dhageenyaan ol ka'ee bakka mukarraa tullub jeewee anis mukarraa if darbe akkuma inni if darbetti if darbeenis. Asittiin gola Jibriil jedhamti gaara san jala ganda jiru. Gaara sanitti gabbu'ee jechuudha. Seenaa akkanaa kanaan mudannoo qaba. Wallaahi mudannoo yeroo jalqabaatti mudannoo akkanaatti argamudha. Okay, san boodarra eessatti baastee wallee jalqaba? San booda tureen egaa akka namni biyya keenya san keessaa namni wallistoota kanuma aadaa akkanumatti namoota hawwanii fi shamarraniis dardaraaf dubara haagartee sirbuu yoo taate malee namni wallisuu hin turre naannoo keenya sanii deebi'uun wallisetti namni si dhugaa yookaan immoo dhalaan maal wallisate jaartii namaatti siin ja'an yookaan tintala sheekaati amma abbaan kiyya sheeka alima tintala sheekaati sirba maalitti goota jedhanii hawaasa keessa deeggarsi jirus hin turre. Tura keessaan eegaa mucaa kiyya jaalataa kiyya kanaas dahee booda tura keessa gaamma taa'uu dadhabee aartiin tun sin teessiftu taa'uu dadhabee akkasii firraa ka'ee deeggarsi naannoo keenya saniis barsiisota keenyaa jira ijoollee aartii sana hubatanii na deeggaraniitiin akkasitti achi bahee chi eegasii ture amataa waa taa'ee sirba baasee mudannoo gaati riskiilee garaagaraa hedduu jira firraa gaggabaabsina. Akkasittiin sirba hiikaa duraa albama bishaan haramaa kayyuu san keessa jira. Sirbimma siin jee kun maaltu namala kan mudannoo irraa dalage kuni. Akkasii kanaaf gubbuma gubbaa yoo goone malee seenaan dheeraadha. Dubbii bishaan haramaa amata meeqa dura baastee walleessan? Bara gaafni niin an barreessee baruma sanii ammoo gaafni niin walleessee. Okay, atumaa barreeffate? Anumaa barreesse. Walloofi zaloos hidhadhee waan dhufee. Atigaa nama dura qabattee yaadanii funaantaa artistoota na duraa Warqabdii Ibrahim Adnaan Mahammad namaan achitti Finfinnee keessatti gaafa san argadhee albama kiyya ergumaan dalagee fixee booda saampila abbichi mana muuziqaadhaa yaamee laalchisee san dura namaa wajjin carraa wal argachuudhaa qabu ture. Akkasittiin bishaan haramaadha albama san keessa albama kiyya ka duraa keessa bara 1999 kilippiin dalagee hawaasa biraan ga'e jechuudha. 99 akka Itoophiyaatti uummata 16 Dura
Mee wallee san irraa nu yaadachiisa. Dabdii irraanfatuu loolu wallee sana. Wallee siyaaba wallee itti hawaasni na bare. Yaa wallee namni. Yaa bishaan haramaayaa maddamaa hin burkine maaliif nurraa gooydaa nuti sooma abdanne argamteetu nuuf soora yoon ijaan si millanne argamteetu nuuf soora yoon ijaan si millanne. Harariif dirree jidduu yakkumaan deemu karaa ijaanin si milladhee gammachiise koo gara kanarratti goytee haftee na dhiiftee dubbiin baraa haraatu gogee hafee na dhiiftee dubbiin baraa. Tole galatoomii karaa wallee dhiyeenya kanatti dabarsa sagantaa ta'e dafnee xumuruu yaalla. Mee wallee dhiyoo hawaasaaf gadhiistan waa'ee sirnooyyee xiqqoo kaasna. Walleen sun hawaasa biratti hedduu jaalatamtee viidiyoon kilippiin isaatis ajaa'ibaati. Akkaataan itti walleen sun keessaafuu hawaasa keenya ka Harargee tokko godhuu irratti akkaataan inni itti dalagame wallee ajaa'ibaati. Akkasuma wajjin wallee sanarra komiin kaate. Komiin kaatee oduu olola adda addaatu deemu ture waa'ee naannoo Harargee irratti sanii wal qabatee faaxeef namni maallaqa kafaleetii wallee san daleesseeti jettuutu jira. San malees walleen sun karaa ganda tokkoo qofa gorteetii dalagamtee jettuu jira. Faaxeen haga ammatti deebisaa wallee tanaaf waan deebiste waan kan isanatti fakkaatu TikTok irratti waan akkanaatu deemu ture. Mee waa'ee wallee kanaa yeedoloof walaloo simaatu barreessee amma barreessite moo turte wanni kun barreeffame waa'ee kanarraa nu ibsi sirnooyyee. Ani dubbii fokkottuu sanillee haasuun fedhu maaliif kalees arraas hangaftoonni keenya kan duraatiis qabsaa'ota gara aartiitii fi gara qabsoo dhukaasaatiinis tahee wanti isaan irratti hojjetan tokkummaa hawaasaati. Nutis fakkeenya isaaniiti. Faatee kalees namni erganne arraas namni ergatu fuuldurallee namni ergatu. Faateen kalees namni nu hojjedhu je'an gara aartii kana gartee na kakaasu hin jiru. Miira namooma kiyyaan ani nama bilisa. Gabrummaa tana dhaalmayaan miidhaan nurra gahaa turte hubanna waan ta'eef aartii eenyuu namni nan ergatu an mataa kiyyaa fi waan hin qabutti gurguree waan hin qabu dalagee hojjedhe. Hojiin tun yoo arra ijoollee teenyaaf hin galiniisi gaafni galtuuf gaafni jecha arraata kaleessa isaan afaanii bahetti arra saalfatan ni dhufa. Yoomiyyuu hojii na boonsu kan uummata keenya boonsu Harargee kan fakkaatu Harargee jechuun uummanni keenya kan Oromoonni bahaa uummata fakkeenya Oromoota biraatiif ta'u. Aadaan teenya sirba qofaa miti dhiichisa qofaa miti. Ittiin bulmaata qabna. Ittiin bulmaanni nuti haawwan keenya kaleessa maal fakkaatan waan jiru. Yeroo lamaan kilippii kanarratti hidhame. Waan ajaa'ibsitti ta'u. Yeroo lama hidhameetiin haniin abdii muriin hidha waamee qachii kasaaree deebi'ee maasisuu haaretti waa barbaaddadhee itti deebi'ee hojjedhee ammaas inuma hidhame. Hojii kana na duraa sin hojjetamne na boodaa sin hojjetamne akkaan kilippii sirnooyyee hojjedhetti. Aadaa ofii deemeetiin barbaadee buqqeelee haawwan keenyaatis dongoraa gartee dhiirti teenya lafaan dongortus Oromoota keenya katiifatu hagartee qotatee bulu hunda argatta achi keessatti. Maal fakkaatti hara uummanni keenya kaduru kajuu sirnooyyee keessatti argatta. Kanaaf abbaa waan fedhe jee ani ergamtuudha miti. Uummata kiyyanni tokkoomsa. Uummata sadeen fugu kana waan mataa walitti qabuun hojjedhu. Hojiin tun amata meeqa teessi? Istiidiyoo keessa amata meeqa teessi? Waan ajaa'ibsitti ta'uun. Ani waan hojjedhee fi kabee kunaaf hubate hawaasni. Kan galiniifis booda fuuldura galaaf. Ilmi baan dalchamee kafaateen ergee kanatti kennee qarshiitti kennee qarshiin dalaydii faateedhaan kuma dhibba ja'a olitti fixeetiin. Wallee kana kuma dhibba ja'a olitti fixeetiin ta'a. Asirratti namni gargaare kan hin galatoonfachuu qabu. Rabbii guddaa gartee hojii bareedduu kana fakkaatu nu hojjechiisuuf galanni haa ga'u. Itti aansee namoota kana keessa na gargaaran yaadataa Junaydii Muraad Khadiir Sa'idilleen hirmaannaa kana keessatti diinagdeedhaan na gargaare.
خان في وان قبور قرد دلقه ilmi namaa tokko as keessatti wayii kana faate kennanii kana godhi jee hin jiru. Ani ummata keenya waan nu fakkaatu waan nu boonsu dalage. Fuulduraafis eenyuu nan ergan. Kanaafi kan akkasii yaades borutti salfata. Faateen nama namni ergatu miti. Waan sadeen fuguu kana. Ka qallo. Ka inumaa angammachuun tiyya maali beekta? Baga anniyya qofa gosa siif faarsitee nu dhiifte hin jiini. Ani obboleeyyan lamaan kan hin faarsi khabiraan jiru. Alagaan biraa kan hin fidee as keessa naqeen jiru. Morowwa ha bareentooti. Qallo ha bareentooti. Humbanna ha bareentooti. Obboleeyyan sadeeni. Sadeen sunsummanni sadeen baha Oromiyaa kana sadeen fuguu kana ha adda baasuuf tattaafatu yoo jiraate isumaaf dadhabsiisa. Obboleeyyan waliin dhalate nuti adda baasuu hin dandeenyu. Gonkuma. Khalees kanaaf hin hojjanne waan ta'eef yoomiyyuu hojiin hojjadhe kana ummataaf hin hojjadhe waan ta'eef ittiin boona. Kas galatoo. Wallee ajaa'ibaatti mee santahee waa'ee ammaan tana kan itti dhufu waa'ee odaa awwaarditi ammaatis waa'ee odaa awwaardi irratti walleeleen sirnooyyeen kun amma seenee jira. Sanirraa kaaf immoo waa'ee odaa awwaardi irratti uummanni miidiyaa irrattis komii hedduudha kaasan. Odaa awwaardiin wallistoota hedduu hin hirmaachisuu jaan nama ifiin fedhe qofa filee awwaardii san keessa naqaa wallisaa Faraan Baddeessaatis haga ammaa hin hirmaachisne jaan. Ati immoo odaa awwaardii takkarra lamarra hirmaattee na fakkaata irra keessatti hirmaachisanii akka wallistuu takkatti waa'ee odaa awwaardii maal irraa agartee dadhabinni odaa awwaardiin qabu maali? Waan ajaa'ibsitti ta'uun awwaardi jajja'anii jecha kana fayyadamuun dura jechi kun namaa galuu qaba. Awwaardiin eenyuuf kennama? Kireditiin aartiidhaa bifa kamiin madaalama? Yookaan immoo abbichi odaa awwaardii ta'e waan fedhees ta'e qodaa awwaardiis ta'e qooda awwaardiis ta'e addaan nu qooduus ta'e maali ejjannoon isaa yookaan immoo abbichi waan kana qopheesse hagam takka hubannoo aartii qaba. Hubannoo aartii waliigalaa baha Oromiyaadha aartii baha Oromiyaa tanaa fi hangaftoonni keenya haga Booranaatti warreen gitaaraan aartii tana haga irraa wanni isaan gitaaraan hojjetan ekspaardeetii kan qabne hunda gurra namaatiif tolu. Hujii daangawu yookaan immoo hujii madaala hin qabne kan hunda dhalootaaf haaraa ta'uu hojjetanii dabran hangaftoonni keenya. Nutis fakkeenya isaaniiti. Aartiin nuti hojjennu aartii yeroodhaaf dibbeetti dhawame yookaan lafaatti rukutanii dabran osoo hin ta'in aartii waaraa aartii ekspaardii hin qabne kan gartee hin moofooyne dalayna. Ani jechuun ani waan hin komadhu maaliif nama komachuudhaafi. Namni sun hagam takka aartii hubannoo aartii qaba yookaan aartii akkamitti ilaala. Roga isaan laalanii awwaardii badhaasaniis hin beeknu naan galu'an. Ani immoo mataa kiyyaaf akka aartistii Oromoo akka intala Oromoo takkatti awwaardiin kiyya onnee uummata Oromoo keessa jira. Kireditiin kiyya onnee isaanii keessa jira. Sadarkaan kiyyaa fi iddoon tiyyaas onnee isaanii keessa jira waan ta'eef onnee gartee kaartoona yookaan shakalaa seeraamika isaan qopheessanii keessa hin jiru. Ana saniinis humaa takko natti hin fakkaatu. Yeroo hedduu awwaardii keessatti dhiyeessan dubbii ciroo dhumteen gad dhufan. Achitti duuba fixaniiti. Ragaa maggaarrajaa duuba kajanii zabana kana. Mootummaan baafus tokko jira bara. Faashin ajjaa ragaa maggaarrajaa duuba takkaan dhageenya. Ragaa maggaarrajaa duubatti gartee nama kuma walitti dhiyaatuun keessoo loogummaa hamtuu nama jibbisiistu. Oofan kana osoo hin tahin nuti onnee uummata Oromoo keessaa qabna. Hojiin keenya kireditiin keenya waan hundi keenya onnee uummata keenyaa keessa jira waan ta'eef waan takka bicha kana aartii inni hubannoo isaatis yookaan immoo aartii sadarkaa inni aartiidhaaf qabu yookaan immoo ogummaan inni aartii keessatti qabu maali? Humaan itti hin fakkaatu. Kanaaf waan akka nu shoror keessu hin jiru maqaaf si kaayan tana goone jechuudhaaf si kaayan malee tokko keenya kanan dura Faraanis kaanii turan. Hin dhayne. Anis kanan dura kanumatti odaa awwaardi janii ilmu janii usanii maqaa barreessanii naa huyyaamne gaafa sana waan ajaa'ibsitu ta'u. Achumarraa ifaatee hormaattee jirtaa maarroo jaan. Anu sunaa amanii sin dhaqu.
Ani maka gaafa Hacaaluu Hundeessaatiif jechaan dhaqe. Hacaaluu Hundeessaa yoomiyyuu jaalalti Oromoo inni gartee lubbuusaa if wareegeef inni maatii isaatii fi haadhaa fi abbaa isaarraa if wareegeef sun yoomiyyuu seenaan isaatii fi jaalalti isaa onnee uummata Oromoo onnee teenya keessa jirti. Isaafiin dhaqeen gaafa warri gartee Hacaaluu Hundeessaatis maatii isaa san nuuf jecha maatiin isaa hiyyoomte. Kanaafi humaa waa takka wanni hojjennuuf seenaa fi malee badhaasaa fi miti. Waa takka natti hin fakkaatu. Haateen osoo walitti ta'uu baatte maal taatee ture? Kaayyoon kiyya osoonin barumsa gayaa carraa argadhee baradhee Profeesara seenaa ta'uun fedha. Nama seenaa saba isaa tahee namooma irratti durri Rabbiin nama godhee nu uume ergasii namu addaan saba sabatti addaan qoodee maqaa nuuf moggaase malee dura nama taanee uumamne seenaa namooma maa waan jedhamu san irratti hojjechuu fedha. Seenaa namni ilmi namaa kun Rabbiin bilisa godhee nu uume mirga dhala namoomaa Profeesara mirga dhala namoomaatiif hojjetu san taheetiin jiruutii dabarsa jeen karoorfadhee ammaas akkasumattiin aartiidhaan mirga uummata kiyyaatiif mirga dhala namummaatiif hanga dandeetti lallabaaf sagalee ta'e jechuudha. Osoo nufi wallistoota Oromoo keessaa yeroo ammaan tana wallisaa tokko qofa badhaasa guddaa qopheessanii wallisaa tokko qofa badhaasin jedhanii wallisaa Oromoo keessaa wallisaa amma jiran keessaa wallisaa kan badhaasa akka artisti. Kajiran keessaa tokko qofa badhaasuu dandeessaa hin jedhani. Anka jiran keessaa namni nan badhaasuu fedhu Kadir Saidi. Yeroo ammaattis ta'e fuulduraafis ta'e Kadir Said kireeditiinsaa sadarkaan qabu hojiilee isaa keessa deebinee osoo laalle jiruuf jireenya namooma waan jedhamu kana waa hedduucha keessatti argatta. Kanaafi an isa kan hin badhaasu. Walleelee Kadir hedduu jaalatta jechuudha. Mee kamirraa nuu beeku? Ani sirba Kadir hedduun fedha kaniin gartee hundisaatu bakka iddoo adda addaa qaba. Ammaaf garuu shimbiraan jaaladha. Meerraa nu jedhu. Yaa shimbira ayyaantuu imaltu qilleensarra barartu. Yaa shimbira ayyaantuu imaltu waaqarra barartu. Waan galatanaa ta'e jaalallee tootiin fagootti damsa koonaa gahe. Gargar ba'uun hama jaaja hamaa jaalalloo lameeni. Fonkoo moggaa muree hambisee fagootti abutoo dhabuumman. Fonkoo na qunnamsiisii galatanaa ta'e siif dhiyoodhaati fagooni. Wallee sadarkaa guddaa qaba jechuudha. Ulfaadhu mee barri hamaan ati dabarsite bara kan akkasumas barri gaariin ati dabarsite bara kan seenaa ta'e jireenya keessatti. Ani kaafii ulfaattuudha na gaafattee hamja. Jireenya kiyya keessatti ani bara gaariin hin dabarsee jiru yoo jiraate gaafa ijoollummaa hiyyaa osooniin warra keenya gaa'ila janii ijoollummaan qaxaraan hin cabsin dura. Maanna heerumaan sun heerama. San dura dabarsi ijoollummaa kiyyaanii ergasii garuu ani jireenya gidiraa gadaduu araraafa bu'aa bahii jiru waa hedduu takka. Atigaa akka sabaattis egaa qilleensuma kana gubba jarrabee ta'u kan biyya keessa jirus akkuma baqatan jiraata. Kan jireenya baqaa keessa jirus akkuma baqatan jiraata. Hawaasni keenya hagi hayni milkaa'ee fi jireenya isaa irratti himan akka sabummaatti osoo hin ta'in jireenya isaa milkaa'eef hawaasa xiqqaa tokko hojii uummataatti hawaasummaan keenya faca'a, diinagdeen keenya faca'a, siyaasni keenya faca'a. Kalee kaasee haga arraatti jechuudha. Siyaasni nurratti dalagamu jira. Akka nuti waliis hin dhageenye waliifis hin galle akka nuti jabaa keenyallee hin jabeeffanne akka nuti hunda bakka yoo wanni takka hokkorri tokko ka'e wal xiqqeessuudhaaf wal goffachuu caalaa wal gartee
maleesni oqaayachaan waa waliin jennee walitti qeensoo xiqqaa gartee nuti sossoon irratti lagamee jira jechuudha. Kanaaf jireenya uummata Oromoo yookaan hawaasa Oromootiin addaa miti. Gada dumeessaan irra jiran jira ammoo aartiin hafuura baafata. Jireenya waan salaagatee ati laayivii keessatti si mudatu hafuura aartiidhaan baafannee kana sabbarra. Qabeenyi aartistoonni Oromoo qabanis jaalala uummata Oromooti malee maan jiru ati gaa jireenya tokko ni jira. Kana jeebsuun danda'u guyyaan raawwateefi. Tole artist Faatee keenya kara xumuratti achi deemnee jira. Mee walaloo tanaa walaloo babbareedduu takkaan fudhadhee hundi si garraan gagammaddee si jala yaati. Onneen takka namuma tokko qofaaf tolti. Itti himi jaalallee akkaan na jaalattuun qaba jeeni nan hiraarsiin of dura ani ta'eti. Weerara jaalalaan irratti labsitee jaalalaan qabamee ani booji'amee takkaa gadi hin teenye guyyaan si ergerraa jaa. Osoo naaf bijjaawee bareereen dhufa si bira. Jaalalatee afaan cabseen gorraa naafi himee amma waan itti jirtu jaalalti ta'e bar waan ittiin goomtu kophaa baheen si eegaa natti koottu jetti. Sumaafuu waan dhiisee wani walistaa walaloosaa shamaddagde. Walaloosaa tadhee qabadde qasaamee hundi si garraan tanarraa irra dhufuu si itti aansi. Irra jaalalaa sanboota osoo naa mijjaa'e. Atikiyyaa naaf beeki, atikiyyaa naaf beeki, garaa hin jabaatini, siif hin dukkana deema, bineensi na nyaatini, sila akka beeken hafu si jala deemeetumaan si faana gala, si dubbisuullee yoon sodaadhe naannootii jirtuun oola. Qilleensa fooliteeti ta'ee nu laddaa halaala. Hundi si garraan gagammaddee si dura yaati. Onneen takka namuma tokko qofaaf taati. Itti himi jaalallee akkaan na jaalattuun qaba ji'iti. Nani raarsiniif dura ani teeti. Nani raarsiniif dura ani teeti. Silaa wal garre wal barre hawwii ulfaattu wal gargaarre makoo jaalala waliin turre makoo jaalala waliin turre. Weerara jaalalaan irratti labsitee jaalalaan qabamee ani booji'amee takkaa gadi hin teenye guyyaan si ergerraa hayaa turo. Midhuuniin illadhee lala buqqadhee dhaamsa ija tooti onneen toosi mattee weerara jaalalaa narratti labsitee miidhagaan qabamee ani booji'amee. Diraman imaalee amnaaf karaa bu'ee qaamaan numaan deemaa yaanni na deebi'ee yeroo fi maltuuntoo jirjira na taate ati hoonna laalii yoo numa naanaate yeroo fi maltuuntoo jirjira na taate ati hoonna laalii yoo numa naanaate. Osoo naaf mijjaa'ee barareen dhufa si bira jaalalatee afaan cabsee gorra naafi mee amma waan irra jirtu jaalalti ta'e bar waan ittiin goomtu kophaa bahee nan si eegaa mee natti koottu jetti. Osoo naa mijjaa'ee barareen dhufa si bira si yaada nyaannee isaan qaaman na goora naa himi qaamee waan irra jirtu. Jaalalti ta'e bar waan ittiin goomtu kophaa bahee si eegaa natti koottu. Jaalalate obsee hagaan dhoyse niyyakke moo jibbannaatu akkanarra si fageeyse deebillee waa sirraan garree kan ergamtoo si geeyse. If na barsiifte turaame kamiinin si sabraa sagalee qofaan nama raachite kunoo halaalarra.
ummata keenya boojite jaalalaa sagalee akkanaatiif wallee akkana miidhagtu dhallaa so tana fakkaatti walleelleen tadumaadha mee wallee takkan si gaafadha wallee dhiyeenya kana TikTok irratti dhiyeenya kana arku jira hellee eessummaan koo ituu gaadullaa jettisan mee wallee waa'ee wallee sinirraa tuqe eessummaan keetu ituudha akka bakka wallee san walleen suni dura anniya turb lalfandi shayde dana gobarananne agobarel anniya turbum agobarel metan saddetum agobarel kudala manala agobarel jirana betuma ide dana gobarananne agobarel isuma kaysa esumman koitu agobarel gadullan sigalja agobarel warra kenya hotu agobarel dayman si talalchay de dana gobarananne agobarel ay adada wala lungatani number resemti wala lo ada kan motor hawasa khaysa jirtu sanman fudadde fayyadame kamalin jalal helle mumurani TikTok irratti argani amma akka anniya fi hunda qabdu amma anniyas jechuma ada hadur jiru ammo gosan kaysan duguma yesumman kiyas itu daga dullada yesumman ganamun jalata sirri yesumni armadan qabni yesumni ada armadan qabni kamalin yesumman kiya jalada waan aadaati tiga waan faadena marro umtemiti sirri tole ulfaadhu sagantaa teenya asitti gabaabsina daawwattoota teenya kabajamoo kan mana teessanii daawwachaa jirtan kan konkolaataa keessa deemaa nu daawwachaa jirtan warri kushiinaa keessatti kaakaa godhaa nu daawwachaa jirtan warri mana siree teessanii yookiin ciiftanii nu daawwachaa jirtan hundi keessanuu hedduu galatoomaa sagantaa teenya xumuruun duratti sagantaa yookiin kursi angoo artist Faatee fi gadhiisa numarratti waan jettu jettee sagantaa teenya hangoo lamnu ta'a mee xumuruun duratti Faatee teenya maal jetta dhaamsa maal qabda wanni ati umarra nuun jettu maal aniga dhaamsi kiyya interviini nani osoonin waa'ee sirboottan qabsoodhaa yookaan qabsoodhaa hin kaafne xumure takkitti tana arrata akka Gasta isonni takka waan siyaasa muka faafufame uumame waan siyaasa nakkeessanii ummata keenya akkanninis ni jira akkanninis ni jira jiruuf jireenya hawaasummaa jaalala waa hundarratti saasa'uun dirqama qabna ummata keenya waan hinjuun qabu waan jennu jennee waan dubbannus dubbannee waan goonus goone jabaadhaa yoomiyyuu abdiin kutinaadha Rabbi irraan waan daawuhi bakka jirtanitti ummata keenya Oromoodha Rabbi nu haa tokkoomsu qilleensiin jibduun seenini kashaashillaa jenne warra keenya dur tokko diifa tokko jira kashaashillaa jenne diifa nama seenee akkanuma nama quqqufaasisu tokko diifafni sun nu jidduu seenee nu quqqufaasisini nuti yoomiyyuu tokko akka sabaatti nuti fakkeenya Oromoof Oromiyaati fakkeenya saba kanaati waan ta'eefi ambiti kanun qofalle qaawni tokko kan jidduu hin seenne akka khaleessa dhiira jajjabduu takkaan nu jaare jaarmee dhiirti jaarte salphumatti hin facaasinaadha jabaadhaa galatoomaa yoomiyyuu ani akka feetan taatanis na homattanis waan hin ta'an ta'eef waan na jaalattaniif na homattanii gaaf tokko tarii isinii gala warra komii kana dhiheessee ani ammoo yoomiyyuu kan sabaati teessanii isiniifin hojjedha isiniifin jiraadhe haga arraati inshallah isinis gaagaafanaaf jiraattan isinumaan eegaa galatoomaa isiniin jaaladha ulfaadha horaabla deebana rabbi tokko nu haa godhu ammallee irra deebi'een jira tole galatoomee ulfaadhu jennaani kabajamtuu jaalatamtuu artist Faatee Aniyyaa akkasumas qabsooytuu sabaatiin taate nama wallee afaan Oromootiin wallistuu waliigala albama sadii almost walumaa waliigala 50 ol nama Oromoof gumaacha keessaa takka galii takka malee ispoonsaraa fi maal osoo hin ta'in Oromoorraa nyaachuu osoo hin ta'in amma Oromoon beeytanii wallee 50 ol akka artist Faateen baastee jirtu so anuu amma kaniin irraa dhagee albamoota dila kana so galatoomii jennaani nama galata guddaa nu biraa qabu nama
namoonni akka keenyaatii fi namoonni ijoolleen xixiqqoon arrafaatee qeequu dandeenyu miti humna itti qabnu miti jechaan ishii tuquu dandeenyu miti sababnis Oromoo guutuu biraa nama galata qabu jechuu faatee miti namni Oromoo guyyaa tokko dhahaa tokko darbee nama galata Oromoo biraa qabu saniifuu artistiin teenya faateen teenya kabajaa guddaa nu biraa qabdi ni jaalannaa ni kabajnaa isinis akka jaalattan abdiin qabnaa ni beeynasi hedduu galatoomaa waan jaalattan qomattanii waan jaalattaniif qeexanii egaa istiidiyoo Abdii Shoowitti argamnaa anqaniin sagantaa tana gaafii deebii isin godhee Abdullah Sheikh Amin Sheikh Sayyidin Jaamaa ogeessi kaameeraa kiyyaa Abdii kaameeraa nu waliin jira heloo jaatii sagantaalee barbaaddaniif egaa qunnamuu ni dandeessanii Abdii kaameeraa nambara asini keenya Naayiroobii keessas haga Itoophiyaattis yoo barbaadan hojiidhaaf ogeessi kaameeraa jabaan nu waliin jira hanumaan dhumarratti isin jaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.